السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونه جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك قبجة أكم جرت نجني كسم بدأ الحمد لله رب العالمين إنس نجر قالة ربي أكم جرتن هردفتو تكو جالتم توتا في كبجم توتكو هندم تكيسني جرتو أكم فيا كيسني نجني سم بدأ الحمد لله رب العالمين إنس نجرا obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Viidiyoo hanga dhiisu laayikii gochuudhaanii, sheerii gochuudhaanii, koomentii gochuudhaan yaada keessan kennachuu warroonni jajjabeessaa jirtan hedduu galatoomaadha. Jalqabarraa kaatanii haga hammaatitti na wajjin turtanii. Warroonni guyyarraa haarofni gara chaanaala koo maamila gannoo YouTube dabalamaa jirtanis hundumti keessaniyyuu anaa dhufuun waraamanni mana keessan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaaniin maamila keenya yookaan maatii keenya ta'uudhaan hordofaa isiniin jedha. Akkuma viidiyoo kana dhageeffattan laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaadha. Obboleewwan kiyyaa inshaallah foormeeshinii jiru hundumaayyuu wal qaqqabsiisna. Namni waan tokko asirraa walirraa barata, namni mukamirraa hin baratu, namni namarraa waa barata tariyyaan asirra fidaa isiniif dhiyeessu kun kan akka barnoota isiniif ta'u jira. Waan hedduu keessaa argachuu dandeessan ta'a, waa hedduu kan gorsas ta'u jira. Kana keessattis akka uf dhaabbatanii uf ilaaltaniif isin qarqaarullee jira waan ta'eefi laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Jaalala fi kabajaa isin gaafadha. Egaa ka innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan nama rifachiisuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan dubartiin tuni jechuudha Itoophiyaa keessatti ilmoo ofii ajjeesuudhaan osoo isiin awwaalaa jirtu boolla qottee akka argita akkanatti osoo isiin awwaalaa jirtu qabamte seera namni argee qabanii kara seeraatitti dhiyeessan jechuudha. Ilmoo ofii ajjeestee osoo isiin awwaalaa jirtu jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Obboleewwan kiyya kun waan namatti iyyuu gurrattu dhaga'uuf silaasitti toluu miti. Obboleewwan kiyya barri wallahi garam akka deemaa jiru hin beeku. Bara irraa boodaatii bara akiraa keessa jirra. Inshaallah rabbiin nu haa sattaru. Kabade wajjin rabbiin nu balleessinii, rabbiin nuuf haa jijjiiratu. Inni ulfaataa haalli jiru, haalli deemaa jiru baay'ee ulfaataa deemaa jira. Biyya keenya keessatti wanna fokkataa fi wanna silaa dhalataa lafaa dhufuutti xiinsammuu ta'utuyyuu biyya keenya keessatti adeemsifamaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kana booda maal akka arginu, maaltu akka dhufu gaafii nama hundaati jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf gaafii guddaa natti ta'aa jira. Maal jennaani bara haati ilmoo ofii ajjeestu, bara haati ilmoo ofii akka bineensaa ilkaaniin nyaattu keessa jirra. Bara haati ilmoo ofii albeedhaanii albee ibidda kaa'u hodditee akka qaama isii guutuu irratti affeeltu keessa jirra jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bara akkam akka kana booda maaltu akka ta'uuf deemu kan waliin arguu deemnu inshaallah. Rabbiin biyya teenya sani wallahi dilii hedduu itti baay'attee jirti. Rabbiin dilii namaa tokko lamaatiif misaakiina hin galaafatini. Wallahi baay'ee nama sodaachifti. Biyyi teenya sun gara isii itti deemaa jirtu ani hin beeku. Yaa'u rabbiin nuuf haa jijjiiratu hundumaayyuu. Haati garuu haati ofii dhalte jirana. Sila haati haadhan dhalteen haadhuun haati garagaramu akkam ka jedhullee gaafii natti ta'a. Ilma namaatii kan jechuufis akka ilma namaa qaama ilmi namaa qabu qaba. Sammuu ilmi namaa baatu baatee deema. Ilma namaatii miti jechuullee hin dandeenyu jechuudha. Garuu ammoo ilma namaatiif jechuufis ulaagaa ilmi namaa qabu, sammuu ilmi namaa ittiin yaadu hin qabu. Osoo sammuu ilmi namaa ittiin yaadu qabaatee sammuu akka haadha jechuun iddoo guddaadha. Haadha jechuun maqaa haadha jedhu kabajaadha. Haati garuu ilmoo ofiitiif nafsee dursitee ilmoo isiitiif osoo ajjeesuu kaani ilmoo ofii hambifattee ofii dursa nafsee laatti. Haadha akkasitti beekna. Garuu haati ilmoo ofii ajjeestee awwaaltu haadha jennee waamuun nama ulfaata jechuudha yaa obboleewwan kiyya. Namni kuni maraattuunis ilmoo ofii wallaaltu, dhala ofii wallaaltu, dhala ofiin cokkontu. Maraattuun ambi maraattu jedheeni kararratti ari'aa oolu sunis dhala ofiin cokkontu jiran argitanii jirtanii. Amaara dhalattuu amaaraa akka miidiyaa kanarra deemaa turte jechuudha.
maraattuudha. Mataan sirrii isii hin jiru. Dhala isii jalaa fuudhanii waan hin miiti yookaan bineensa nyaachifti jedhanii isiin yaada kan bultu raasaadha. Namatti dhiyaattu halkan illee deemti. Waan ta'eef bineensa nyaachifti jedhanii daa'ima isii irraa fuudhan. Dubartiin tuni dhalattuu Amaaraati. Miidiyaa kanarratti argitan jedhee yaada. Ergasii booda gaaf ilmoo isii kana jalaa fuudhanii barbaadaa turte iyyaa turte ilmoo ofii argachuuf maraattuudha jedhee uummanni raasatti baasetun jechuudha. Ilmoo isii ta jalaa fuudhan tana iyyitee barbaaduudhaaf jechuudha. Iyyitee bakkee isii wanni isii hin taane jiru akiratti ilmoo isii tana qabanii itti fidan. Gaafa itti fidan dhagaa guurattee horra ilmoo isii jalaa fuudhasa ariite irraa jechuudha. Ariitee ilmoo ofii sani maaf faanaa deemte jettee lolteen. Lolteen ilmoo ofii san ofitti qabdee ani haadha teeti jetti. Maraattuudha garuu hagana haadha jechuun isii tana jechuudha. Garuu haadha ilmoo ofii akkana gootu tana akkam jennaan? Haadha jennaanii haadha ta'uu dandeessi laata kan jiru dhugaa rabbii afaan ittiin haadha jedhanis nama dhibaa. Walumaa galatti bara fokkataa bara irraa boodaa bara dhumaa keessa jirra wallahi yeroo nu sattare malee biyyattii sun muujizaadhaan guutamtee jirti. Muujizaa fofokkataa fuujisaa ilma namaa irraa hin malle guutamtee jirti. Guyyaa guyyatti dhagahaa jirra jechuudha. Guyyaa guyyatti jechuudha. Bineensa ani kaleessa viidiyoo isaa waraabee isinii erge bineensa fakkaata. Argitanii turta warroonni argine viidiyoon kaleessa galgala gadhiisa jala gasseenaa ilaala. Suuraa irrasaa irratti illee ilaala. Garuu bineensi sun bineensa osoo hin taane namaadha. Qoricha yeroo namni argu bineensa fakkeessu bineensatti jijjiiru subhaanallah ilmi namaa kun wanni inni goon hin jiru yaa ummata wallahi garatti nama qabatanii illee wallaalan goojjamee jechuudha. Nama guyyaa nama hojii deemaa oola galgala bineensa hojii deemaa oola. Suuraa sun nama bineensa fakkaata garuu ammoo qoricha qaba jedhan. Qoricha kaameraan wanna irra ibsamee kaameraa irra gahee jennaan gadi jees shugugga jedhe shugugaate gogaa namaa ta'a. Bineensaa fakkaate gogaa bineensaa ta'uuf garuu namaadha qabamee jira jechuudha. Qabamee jira. Bineensa guyyaa nama abbaa qabeenya haaftaamii suufa uffatee hojii deemaa bulaa. Guyyaa waa hundumaa qabeenya kee eessa bultaa maal qabda kan jedhu to'ataa oola. Galgala bineensota wajjin banee fi akkasitti uummata fixaaran. Harargee kana yoo argitan jechuudha. Karaa harargee kana jechuudha. Daa'imma hedduu dubartoota hedduu nyaata jechuudha. Nyaatamte jechuudha. Bineensa harkaa butaa fiiga. Daa'ima nu harkaa butee fiigee guyyaadhaan bahee fiiga. Laa qabamee jira sunillee tokko argitan yoo ta'e jechuudha. Harargee keessatti goojjamee bifa nama guyyaa deemaa oolu daa'imman laalaa dubartii laalaa haala jireenya isaa guyyaa to'ataa oolee galgala ammoo bineensa wajjin dhufaaf jechuudha. Maaliif waa hunda keessa beeka. Yeroo tokkollee hin yaadatta yoo ta'e bineensi mana yaalaa dhufee marfee waraannatee baheedha BBC'n illee gabaase. Uummanni hammana sammuu dhabuusaa agarsiisa. Maal jedhani kaa amma qorannoo yoo irra gahee akka gabaafamaa jirutti inni dhagaa jirtan jedhee yaada namoonni miidiyaa hordoftanii namni qoricha godhachuudhaani yeroon kaan nama fakkaatee deema yeroo kaan ammoo yoo kaameraa irra bu'e bineensa fakkaataadha. Shugug jedhee walii gadi butamee bineensa fakkaataadha. Daawaa akkas qaama isaa jijjiirutu yookaan maal jedhama ija namaatitti godhamu bineensa fakkaatee mul'ata. Maal jedhama siirimmoo sirii dhisumaa natti fakkaate garuu binee ija namaatitti digimtiidha moo siriidhaan beeku kanneen keessaa astaghfirullah. Innaa kana godhatee yeroo kaameraa akka tasaa irra oole bineensa fakkaatee mul'ata jechuudha. Kuni bineensaa miti. Mee viidiyoo kiyya kan kaleessa galgala gadi waraabisanii viidiyoo san qabamee kaameraa waraabamee qabamee jira jechuudha. Nama bineensa fakkaata garuu bineensa fakkaatee akkasii daa'imaaf dubartii guyyaa to'ataa oolee galgala bineensa wajjin deemaa yaasaa nyaachisaa jira. Ijoollee karaa harargee kana dhugaa dubbachuu ji'a takka keessatti ijoolleen nama yoo xiqqaate nama 7-8 akkasii ol nyaatee jira jechuudha. Kanaaf rabbiin nama haa tiksu guyyaa nu fakkaatee nama fakkaatee nuchi olaalaa galgala akkana karaa kanaadhaan uummanni keenya galaafatamaa garuu amma naqamee jira.
namni lama qabamee jira. Kun illee inshallah akka rabbiin isaan qabu abdii qabna du'aayii godhaadha. Wallahi waan dhageetti toluu miti. Haadha yoo jedhani ka maqaa haadha kabaja qaba. Hundumaafuu rabbiin biyya teenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Wallahi baay'ee nama jibbisiisa, baay'ee namatti ulfaata. Waan na dubbiifuu hin tolleedha. Inshallah rabbi yeroo dhiguu keessatti nu haa jiru muujisaa kana nurraa haa kaasu. Obboleewwan kiyya hundumtuu oduu isinitti dheeressu. Video kana like share gochuudhaani wantoota bineensota karaallee jala buunee waan qulqullaa'e irra gaame suuraa wajjin qoratamaa jira. Innis finne jechuudhaan like share gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaa oga video biraatiif walitti deemtutti video isinitti dheeressu please yaadaa fi koomentii qeequmsaa fi yaada qabdan koomentii elannaa barreessaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.